warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftotaaf kabajamtoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi Rabbii isin bira haa jiraatudha. Egaa YouTube addas akkuma beekamu gumii hojii harkaa isiniif qabadheen dhufee jira. Gumii hojii harkaa keenya har'aas yeroo darbe kutaa tokkoffaa irratti dhiyeessanii agarsiiseen jira. Har'a immoo kan kutaa lammaffaa yookiin kan xumuraa qabadhee isiniif dhufee jira na waliin. Egaa gumiin hojii harkaa keenyaa kana fakkaata. Kutaa lammaffaa yookiin kan xumuraati. Haala kamiin akka xumuraan isinitti agarsiisa. Kutaa tokkoffaa irratti hanga ta'e dhiyeessanii agarsiiseera. Sababni isaas gumiin hojii harkaa kun bifa tokko waan ta'eef yeroo hunda hanga xumuraatti isinitti agarsiise viidiyoo baay'ata malee jijjiiraman qabu jechaadha. Namni jalqaba isaa irratti argee kan xumuraas hin hubata. Amma viidiyoo keenya kana irratti kutaa lammaffaa yookiin kan xumuraa haalli isin agarsiisu kun asirratti kan jalqabe kan qaba kana xumureetan dizaayinii itti baafadhu isinitti agarsiisa jechaadha. Dhoofsi keenya bifuma tokko waan ta'eef asirratti kana waliin xumurra. Dhoofsi kun akkuma sigaachaa yookiin tirii biddeenaatiif dizaayinii kanaan yeroo baay'ee dhahanna. Ani immoo kan shiniitiif akkamitti akka dhahannu isinitti agarsiisee jechaadha. Tirii biddeen yookiin akka naannoo keenyaatti saafaa biddeenii kan jedhamu isa biddeen irratti nyaatamu jechaadha. Isa geengoo isaatiin dhahanna. Kan shinii irratti immoo roga furee goonee dhahanna jechaadha. Akkuma bifa sireedhaa dhahannuun kan shinii immoo haala kanaan dhahanna jechaadha. Gumiin kun baay'ee tokko salphaadha. Hundumti keessanuu mana keessan teessanii akka dhahattanii mana keessanitti miidhagfattan abdiin qaba. Haaluma kanaan zuurii guuttannaa jechaadha. Egaa hordoftoota koo haala kanaan zuurii guuttadhee asirratti deebi'etanii jira. Hangaasti gaadheen jira jechaadha. Amma kana dhoofsa isaa xumureen jira. Dizaayinii haala kamiin akka itti baafannu. Dizaayiniin bifa baay'eetu jira. Isin bifa barbaadan itti baafachuu dandeessu. Kanaaf anis bifa tokko yookiin bifa haaraa ta'e tokko isinitti agarsiisuuf qabadheen dhufeera. Anuma waliin. Kirrii adii kanaan kutaa. Sababni isaas kirrii kanaan itti dhahaa jechaadha. Kirrii kanaan dizaayinii fedhe sana itti baafadha. Amma kirrii kana kan qopheeffadhee asii kirrii adii kuteetanii jira. Guduunfuun nu barbaachisu. Naannoo isaa kanatti yookiin kana roga afran kana guutuu isaatti baafanna waan ta'eef akka haraatti kirrii kana lafatti qabasiifachuu dandeenya jechaadha. Haala kanaan dura kirooshee keenya keessa akkas fuuna sana booda akkas godhanna. Sana booda sansalata sadiidhaan ol tokko lama sadii sansalata sadii akka dabal kirooshee tokkotti fayyadamna. Erga kana goonee as keessa dabal kirooshee afur dhahanna. Lama sadii afur sana booda tokko lama sadii afur sansalata afur erga dhahannee jennee ammas tokko keessa akkas dhoofsa tokko keessa dorfannee kan lammataa keessa ammallee dabal kirooshee afur dhahannaa jechaadha. Double crochet afur agartanii haala kanaan ammallee tokko lama sadii afur sansalata afur erga dhahannee ammas amma bukkeedhaan kanan dhahaa jiru kun bukkeedhaan jechaadha. Xarzii bukkee kanaatiin innan sirriitti dhahu akkasii yoo ta'e sirriitti akkuma jalqaba dhahaa jirutti ta'a jechaadha. Amma garuu bukkee kana akkas deefsadheetanii kan isinitti agarsiisaa jiru. Kanaaf bicoosii oolu rakkisees
ammallee kunoo tokko kanarra akkas tarkaanfannee kan lammataa keessa double crochet 4 dhaannaa jechaadha. 1 2 3 4 tokko 2 3 4 sansalata 4 dhaannaa. ammallee kunoo boolla kana keessa tarkaanfannee kan itti aanu keessa double crochet 4 dhaannaa jechaadha. Sadi 4 ammallee sansalata 4 tokko 2 3 4 erga 4 dhaannee dhoosa bakka tokko dhaanuu tarkaanfannee kan lammataatti ammallee double crochet 4 dhaannaa jechaadha. ammallee tokko 2 3 4 sansalata 4 erga dhaanee tokkoon kanarra tarkaanfannee tokko sila bakka double crochet 4 dhaanurra tarkaanfannee boolla kan itti aanu keessa dhaanna. 2 3 4 agartanii haala kanaan dizaayinii bareedaa sabaafannaa jechaadha. egaa haala kanaan zuurii guuttadheen feera. haala kanaan baay'ee tokko bareeda. zuurii guuttadheen feera. kanatti naannoodhuma isaatti naa jechaadha. bakka kanatti waan isinitti agarsiisuun qaba. bakki kun bakka jalqaba itti jalqabanne jechaadha. kanaafuu bicuusiisa kanarraa adda. ergaas geenye bakka rogaa kana gaafa geenyu sansalata 4 akkuma duraanitti dhahannaa. erga sansalata 4 dhahannee kirooshee keenya irraa akkasitti umariin finnee isii kana keessa baafannaa. kirooshee keenya duwwaa kirooshee irraa akkasitti umariin finnee mataa isii kana keessa baafannaa jechaadha. kun kan nuti akkas goonuu fi bakki kun roga gaafa isiniin jedhu kun akkasa kanaati jechaadha. bakka itti jalqabanne kana. kanaaf akka dizaayiniin keenya nu jalaa hin banneef erga sansalata 4 dhahannee finnee isii kana keessa akkas baafanna. erga baafannee akkas goonee guduunfannaa jechaadha. agartanii erga guduunfannee 1 2 3 sansalata 3 dhaannaa. sansalata 3 erga dhaannee sansalatni 3 akka double crochet tokkotti nu fayyada. kanaaf achuma keessa double crochet tokko dhaanna. haala kanaan meeqa nuu ta'e 2 nuu ta'e jechaadha. sadaffaa boolla haaraa kana keessa dhaanna. 3 arfassaa ammas boolla taanu keessa dhaanna. wanti nu akkas goonuu fi ammaas irratti boolla tokko keessa double crochet 4 dha'e. sababni isaas kun bakka guddaa waan qabuuf 4 na baachuu danda'a jechaadha. agartanii kanaafuu inni kun immoo asirratti tokko dha'ee waan hin dabarseef jalqaba yeroo jalqabadhu tokko dha'ee waan ta'eef amma double crochet 4 boolla kana keessa dhaachuu hin dandeenyu. yoo itti dhaannee dizaayinii isaa nu jalaa badaa jechaadha. kanaaf tokkoon si keessa boolla 4 keessa double crochet 4 dhaanna jechaadha. sansalata 4 wajjiniin 1 2 3 4 erga hadhee 1 2 3 irra tarkaanfadhee kan arfeessaa kanarra double crochet tokko na hadha. sana booda ammas boolla taanu keessa double crochet tokko na hadha. ammallee sansalata nu barbaachisu haala kanaan crochet korra akkasumaree double crochet tokko boolla haaraa kana keessatti na hadha. sana booda meeqa naatee double crochet 4 naateera. sansalata 4 na hadha jechaadha. agartanii ammallee 1 2 3 keessa darbee kan arfeessaa kana keessa dhaadha. kan arfeessaa kana keessa double crochet boolla tokko keessa double crochet tokko boolla 4 keessa double crochet 4 dhaannaa jechaadha. kun hanga zuurii kana qofa. zuurii jalqaba gumii keenyatti jalqabanne qofa malee naannoon kun
akkasa kanaatti dhaannaa jechaadha. Akka jalqaba kana dhaanneetti dhaanna warra hafan. Inshallah siniif gala jedhee yaada. Sinii galuufa tullee koomantii aan gaafadhaan sinii deebi'a. Dogongoran qabus koomantii aan natti maalan qajeelfadhaan sinii jira. Ammallee tokko lama sadii afur agartanii haala kanaan dhaannaa jechaadha. Tokko lama sadii afur akkas goonee zuurii guuttanna. Egaa hordoftoota koo haala kanaan zuurii guutee tan jira itti naanneeffadhee jira jechaadha. Akkuma argitan baay'ee tokko bareeda. Dizaayinii isaas illee bareeda. Haala kanaan zuurii guuteera jechaadha. Erga zuuriin guutee hamma zuurii lammataa haala kamiin akka itti dhaadhu sanatti agarsiisa. Fideesitti zuurii guutee wal qabsiifadhee tan jira. Sana booda erga sansalata sadii akka dabal kirooshii tokkotti naadhee fidee amma afurin dhaadhee kanarra afuruman deebisee dhaadhaa jechaadha. Tokkuma tokko irra keessa isaatti dhaadhaa. Lama sadii afur kanuma sansalata afur akkuma silaatti itti dhahannaa. Sana booda kun bakka kana numa darkaanfannaa asirratti illee ammallee irra keessa isaa kanarra afur dhaannee darbineerra ammas irra keessa isaatti afuruma dhahannaa jechaadha. Sadii afur ammallee sansalata afur erga dhaannee finne ammas kanarra afur dhaannaa jechaadha. Akkuma sila jalqaba irratti dhahannetti ammallee sansalata afur irra keessa kanaatti afur dhahannaa jechaadha. Bifuma sila dhahanneen zuurii lammataatti guuttanna. Inni bakka kana dabal kirooshii afur irra keessa kanaatti dhahanna. Dabal kirooshii afur irra keessa kanaatti dhahannaa jechaadha. Sana booda tokko lama sadii afur sansalata afur ammas irra keessa kanaatti dabal kirooshii afur agartanii kana ol guddifannaa jechaadha. Jijjiiramuu hin qabu. Kana haaluma kanaan irra keessa kana sila afur dhaanee darbinetti ammas irra keessa isaatti afur dhahannaa. Haala kanaan zuuriitti guuttannaa jechaadha. Kun garaagarummaa hin qabu. Suma sila dhaanerra irratti deebisnee dha'uudha. Egaa hordoftoota koo dizaayinii kan kootti dhaadhee gaafan baasu kana fakkaata. Baay'ee tokko bareeda. Nu kanaa olis guddifachuu hin dandeenya. Ani amma shiiniidhaaf waan ta'eef shiiniidhaaf kun gahaa waan ta'eef amma kana zuurii lama qofan dhaadhee jechaadha bifa kanaan. Kun dizaayinii isaati. Dizaayiniin lammataa kun akkuma argitan roga afran irratti iyyuu abaaboo akkasiitiin itti baafannaa jechaadha. Amma sadii roga sadii irratti dhaadheera. Kun haala kanaan roga sadii irratti dhaadheera jechaadha. Kan arfeessaa kana sinii waliin dha'ee sinitti agarsiisa ana waliin. Egaa kana dha'uudhaa fi akkuma beekamu kirrii kanumaa hin dhaadha. Kirrii kanaan sansalatan dhaadhaa jechuudha. Sansalata 50 lakkaadhee dhaadhaa jechaadha. Haala kanaan 50 ol dhaadha. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba. Egaa haala kanaan 50 dhaadheera. 50 erga dhaadhee amma asirratti tokko tokko dhahannaa jechaadha. 50 kanarra tokko tokko irra deemnaa jechaadha. Sansalata jalqaba 50 dhaanerra deebisnee
kana guutuu isaarra tokko tokko irra deemna. Haala kanaan tokko tokko kan irra fixnaa jechaadha. Tokko tokko duwwaa boolla tokko keessa tokko dha'uudha. Egaa haala kanaan zuurii guutee tan hin jira argan zuurii guutee amma sansalata sadii ol dhaadhee naanneeffadhaa. Amma sansalata lamatti dabalee tokko lama sadii boolla sadii keessa darbee kan arfeesaa keessa akkasitti tokko fudhadhaa jechaadha. Ammallee tokko lama sadii afur shan. Ammas tokko lama sadii afuraffaa keessa tukurooshee koora akkasiin maratiin fideen isii kana keessa gabaabsee guduunfadhaa jechaadha. Tokko lama sadii afur shan ja'a. Tokko lama sadii afur sansalata jaadhee boolla sadii keessa dabarfadhee afuraffaa keessa gaadha jechaadha. Haala kanaan zuurii guuttannaa jechaadha. Tole ammallee zuurii guuteetti isinii deebi'eera. Haala kanaan zuurii guuteen jira jechaadha. Agartanii amma kanarratti tokko lama sadii sansalata sadii dhaannee naanneeffannee erga naanneeffannee boolla kana keessa double crochet 5 dhaannaa jechaadha. Tokko lama sadii shan akkasitti 5 dhaadhee erga 5 dhaadhee kan jaaffaa gabaabsee tukurooshee koora akkasitti mariin fidee asuma keessatti akkas jaaffaa irratti najjeesaa jechaadha. Dizaayinii akka nuuf muufi. Amma boolla taanu keessallee kirooshee korootu mariin kana keessa fidee haala kanaan guduunfachuun gadajjeesitan sana booda tokko lama sadii dhiifama sansalata sadii erga naadhee akka double crochet tokkotti na fayyada. Sana booda achuma keessa ammallee double crochet 5 dhaannaa jechaadha. Akkasitti erga 5 dhaadhee ammallee kana keessa fidee as keessa tokko akkasin galchadha. Gadi qabee akkasumatti najjeefadha. Boolla taanu bukkeessaa keessallee tokko akkasuma gadi qabeen ajjeefadhee ol fudhadha jechaadha. Sana booda sansalata sadii naadhaa tokko lama sadii erga sadii naadhee achuma keessa double crochet 5 naadha. Shan ergan akkas dhaadhee haaluma sanaan as keessa crochet korraan mariin tokko gadi qabee fudhadha jechaadha. Ammallee boolla taanu kana keessa gadi qabee dhumaniyyuu tokko akkasitti fudhadha jechaadha. Sana booda sansalata sadii tokko lama sadii sansalanni sadii akka double crochet tokkotti nu gargaara isiniin jedheera. Egaa haala kanaan dhaannee baafanneerra kan asumatti kunnaa gargaara kanaan kutee akkasuma ta'a. Kanuma amma deebisnee abaabootti deeffachuudhaaf abaaboo godhachuudhaaf harka keenyaan jalqaba akkas godhannaa jechaadha. Waan salphaadha. Kun haala kanaan abaaboo nuu ta'a jechaadha. Erga akkas goonee kunoo bakka kanatti nu hafe waan ta'eef haala kanaan bakka kanarraa kaa'annaa jechaadha. Akkas goonee kunoo marfee qabna. Namni marfee wallaalee hin jiru. Kirrii kanumarraa kunnaa erga akkas goonee kirrii keenyaan qopheeffannee kana finnee as qabsiifannaa jechaadha. Jalqaba asiin akkas goonee haala kanaan akkas godhannaa. Sana booda suuteen naga keessa jalaan baanee tokko asiin irra deebi'annaa.
haala kana erga qabsiifannee finnee bakka feenu sanarra kaawwanna. Erga bakka feenu sanarra kaa'annee kirriin bifti kana asiin achi ba'uun akka achi hin baaneef kirriin kun furdaa waan ta'eef kana keessaan akkas baafannaa jechaadha. Inshaallah isiniif galadhee yaada. Fakkeenyaaf kun bakka kana kaa'adheetan hin jira. Kirrii kana keessa waan qabsiifachuu barbaade akkasitti kirriin koo kun furdaa waan ta'eef akka kirrii biyyaa miti asiin akkasin keessa gasha. Gaafa as keessa gashu asiin hin ba'u jechaadha. Kun haala kanaan kun hanganuma namatti dhadhee koo akkas ta'a. Baay'ee tokko salphaadha yeroo illee nutti hin fudhatu. Haala gaariidhaan dizaayinii keenyatti bareeffanna. Kun haala kanaan roga afranirrayyuu baafadheetan jira jechaadha. 1 2 3 4 roga afranirrayyuu haala kanaan itti baafadheera jechaadha. Videoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun na jabeessaa. Maatiin ta'a dogongora qabullee koomentiidhaan na gaafadha. Waan isiniif galuuf jillees koomentiidhumaan na gaafadha. Isiniif deebisuudhaaf qophiidha. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti turtii gaarii.